bakki itti najaabahe asiichu. Irra filamaan keessan ani irra filamaa keessan addunyaa keessa jaartii haadha warraa kiyyaaf irra filamaa keessan jedha Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Inni sadaffaadha wanti walakkaa amantii godheef wanti walakkaa parsantaa imaana walakkaa godheef amantiin Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam bultiin mootummaa gadaa Umar ibn Khattab keessa namticha tokko jaartii dadhabee Umar itti madda jedhee dhufe. Yoo inni mana Umar jala gahu jaartiin Umarillee Umar mana keessatti irraan faca'aa jirti. Namtichi Umar ibn Khattabii ka lafarraa ol nama fuudhu sanga ulee qabatee deemu sagalee tokkoon dhagahu Umariin mana keessa. Namtichi jaartii isaa himatuu dhufe wayita inni balbala Umar ibn Khattab jala gahu isin irraan faca'uu jirti. Umar ibn Khattab irraan. Namtichi afaan qabate fi Umarii an beeku santu Umarii alattuu naman dhiifne har'a sagalee dubartii jaartii isaa ala dhagahu maal ta'ee Umariin kun tasgabbaa'e ana maaltu na tuqee jaartitii himachuu dhufe jedhee ofirra garagale. Yeroon ofirra garagalu miilli isaa lafa shokoysiteeti Umar ala mana keessaa sagalee isaa ala dhagahee gabbahee balbala isaan qabanee hoytanni gabbahu namtichi achi garagalee deemaa jira. Hey jedheen as deebi jedheen hin deebi'e. Dhuftee hulaa jala geessee maaltu ofirra as deebise jedhee. Jennaan bar jaartiti ya dadhabee sitti himadha jedhee hoytaan dhufu teetu mataa gubbaan si faca'aa jirteedhe. Umar ibn Khattabii an ala beeku santu antuuta bishaan bu'ee jechuun dhabamee Umar ibn Khattab dhabamee isin jiraatte. Ani kam himachuu dhufa an Umarii an beeku sun osoo akkana ta'u an kam himachuu dhufa ofirraa garagalee jedhe. Umar ibn Khattab waan jedheen radiyallahu anhu ardaah gara akaakayyoota haadhaatiin gara keenya kana deebi'aa beektu Umar ibn Khattab kuni Umar ibn Khattab ibn نفيل ابن عبد العزة جرى كان نفيلي في خطاب اللي نمني ده دبرتي هبشاتي وان جلين عمر بن الخطاب والنسي الآن ودينا وانا نكسج الإسيف لولو ولا اللي له ولا اللي قروا قالت إسين ناقوت الدجاج تشكي يجعلنا جل إسيس عمر بن الخطاب إبدا جل أولتي قراكي يا إبدا نكبتي نكبني ستيرين إبدا شهوة قباسي على النسل اسمنا كيسة نسترتين ilmaan babbareeda lu'lu'a fakkaattu oomishteen kenni tajedeen uffataki miicitee ala nabarichi tajedeen ka isiin kan hunda naagoote sababuha sarab yede arrabni isiitu mutumti isaa qayyootaa fi bishaan fakkaatu malee homaa nan godhu arraba obsuu fi dadhabe jedheen jecha gocha hagas gahu dirqama rabbi sirran kaa'in meeqaatama naa taate ani jecha isii dadhabeetiin irraan faca'e Umar ibn Khattab jechu kun qissaan seenaan kun qofti bulti jireenya keenya keessatti gahadha. دكتور عيد بن عبد الله القرني عيد القرني نبيتني كتاب ذاته كيست وانجل وقافته كرفي جارتين تيرفتي سري غرا ميل جلي غرا قد انو كان انتهي جدي يصير رفاجر تجدي يصير بدلبسي وفتش افتو وي مسكين جدي عيد القرنين انت لامرأة غريبة جاءت الى رجل غريب انت لا انا مبيكني كان اسيهم بيكني كوجاكو داويو كي دغدما اول تكبك تكت ولا اغرين بين نمبيكتو اسين بيكو كاتي جارت اباغتي اوبوليسغتي ديفته جچو هاد اوفرا ديفته كانا غوتو اوفرا ملقيتي انا مبيكني كانت دفتي اوفتي امنتي منك يا كيس مرتي كنا چيفتي يدي عمر عيد القرنين تا عجائب جدي جارتي jechuun akkaataan inni itti ilaalu jiru kana yoo wajjin jecha kana xiinxalitanii ilaalta jecha guddaa beeki. Eeshi jedhe Aayid Alqarni ani isii mana keessatti ka jireenya guutuu maatii guutuu ofirraa mulqitee natti dhufte. Bakka abbaan abuuffattee mana kana ciifti bakka haadhaan abuuffattee mana kana ciifti bakka obboleessaaf obboleettii fira isii guutuu ka keessa dhalattee guddattee oowwifatte san keessa baatee mana kana ciifti akkamitti isii tan harka ka fuudhee dhahaa jedhe Aayid Alqarniin mana kana jireenya hidhaa itti godhee alatti hiriyoota biroo wajjin hoteelatti bashannanudhee haasawa dheeraa haasa'e. Haasofni kun haasawa guddaadha. Rasuuli Rabbi alayhi salaatu wassalaam حديث إمام الألباني حسن جدين كيستي
من تزوج نمني فودي فقد استكمل نصف دينه نمني فودي ولك أمنتا إسا قوتتي الرسول عليه الصلاة والسلام ولك أشرها في مو فليتق الله في النصف الباقي كان هافي كيستي مربي إساها صداتو جلن واني رسول ربي أكاس جلنين مالف أمنتين إسلاما بلتي ولك ديني قولي ولك إيمانا قولي برسنتا شنتم أمنتا إسلاما أكنا برسنتا شنتم إيمانا جيسي وانتي قولي في جلن علماءني بلبلا لما بلبلا اتين إلبنا ما جهنم النمو بلبلا لما شفتي جلن جارتي يوكين بلتين بلبلي توكو بلبلا أفان كاناتي إني كون كميل لمان جدو إني كون كان أفان هدي لمان جدو كنا بلبلا لما شهوان إلمي نما اتنجهن من سين وإسا كان جدا لمان كان شفت جارتي لما فا بكي لابراتورين أمل نما أكرش الجمال عليه جدا لابراتورين أمل نما بكي إلمي نما اتقولا لمو حقيق أن نما اتباتو بلتي كيستي هرياكي ألتو الانجراتو hojjetaa wajjin alatti dalagattu daqiiqaa muraasaaf guyyaa muraasaaf wajjin turuu dandeetta yeroo san keessa amala kee gubataa fi danfaa san of keessa gadi dhoksitee daqiiqaa muraasaaf wajjin jiraattee dabruu dandeessa garuu nama sa'aa 24 mana keessa waliin jiraattu nama sa'aa 24 mana keessa waliin jiraattu nama sa'aa 24 amala walii argaa jiraattu biratti obsa dhugaa رحمتما دوغا والقطما دوغا وريغما دوغا امانه دوغا اخلاق دوغا سن بجارتي تبرت اولباتي كناف رسول ربي عليه الصلاه والسلام في لمان كيس ربي برتي دبيها ما بيك في لمان كيس ربي برتي نما في لما كيس انت اجارتي برجل الرسول دبي لا فهمتي بر بكي رسول اتفوف في زلال دبي كانت تنكو في مخلوقني يوكي بكي تنجابه اسيچو في لما كيسن أنا في لما كيسن الدنيا كيس جارتي هذا وراك ياف في لما كيسن يجي الرسول ربي عليه الصلاة والسلام إني صدف هذا وانت ولك أمنتي قديف وانت ولك برسنتا إيمان ولك قديف أمنتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام بنتين موتما تكا بر موتما غرغدا أمشو بيتك أجن دولة مصغرة موتما تكا جدانين بيتك أوهيدي بيا قصوتا وانسلا موتمان تكو بيان بلچو بوتوف كيست أما تبولتي يجون هو قنسي ملكي سجرا قرى سياسات ملكي سجرا سياسات قرى إيكونوميتين أكاتا اتي أومشتي في الدو في باسي في أكاتا هريغة تقوتو قوتو ملكي سجرا موتما تكاتوكو كملكي ست إجارتو جتشو لكناف دبي كيسن فقادلو أستاذ كينيا شيخك يا شيخ جمال حاجتو نفول دور جرا كسم صاحبك يا حمزة حسين نفول دور جرا جراف دبي ديسا حاسا شيخ جمال علي جرتي حاسا دبلو فسونتاني هو توكو بل إفني شرحي قونيتو مدبتشو هاتاتوف كان كافني ربين بلتي غاري بلتي بركة ورا بلتي جارتي في ربي هاتاسسو أمو سغنتات مرتي ونن أمتشو بربادو hawaasni keenya sagantaa kana sagantaa yerootiif balbala bananne malee sagantaa kana qofa dubbanne irraa bunuu miti idni rabbiitiin hayyoota isin as jala gaafataa turtan shee ustaad shee Amiin Ibroo irraa qabee ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa qabee hayyuun tokko nafu hundi isaa guyyaa isaa eeggatee dhufa tokkoon isaa nafu nama hunda wal bira isiniif inneen quuftanii yeroo takkatti waan qabdan guutuu gisee takka wal qabdanii yoo fixattan boroo eegas isin beeloftan isin beelessuuf isin dheebessuuf hambifnee irraa qoshorree mummuraatuma isinii dhiheessaa jirra hayyuun hundi isaatuun dhufa beekaan hundi isaatuun dhufa leenjinni kennama sagantaan ka tiktookiin jira ka iimoon jira akkasuma tartiibaan ka feesbuukaa jira hunda isaa mana jijjiiraa sagantaa mata duree barbaaddan isin gaafanne qabxiin isin raa rakkattan maal akka ta'e gaafanne dhukkuba sooshaal miidiyaa qabnaa itti fayyadama isaan beeynu sababa itti fayyadama isaa wallaaluudhaan waan albee ittiin silaa qalannu deebifnee oliif hin qalaa jirra waa'een amaanaa biyya keenya ummata keenya jidduutti birrii wal bira kaa'ate namni wal waakkatuun waliin dalagatuu dadhabuun fatanaa ummanni keenya keessa jiru dubartoonni keenya biyya alaa bahanii karaa adda addaatiin miidhamuun karaa fatanaa hedduu keessa jiranii karaa musiibaawwan jireenya keenya keessatti sooshaal miidiyaan dhoqqee keessatti darbe furmaata nuu ta'a jennu
isin gaafannee waliin mari'ata sagantaa bilchaataa gurguddaa guyyaa xiqqoo addisiisine sagantaa har akka har'a nama 10,000 kanaan dhuftanillee miti bakka isin hin jirretti nullee hin dhufnu waan ta'eef laffaatiin haga laffaatii keenyaatti waan wal madaalu dadhabbii keenyaatti wal madaalu hayyoota isin barbaaddan hunda tokko tokko qabannee kan ta'a nu ulfaadha galatoomaa warri hirmaattan warri hirmaachiftan cufa keessa rabbi isin rah jaallatu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh